barattoota afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo, afaan Amaariffaa onlaayiniidhaan barachuuf feetan hunduma keessaniif zuumiidhaan akkasumas telegiraama, iimoo fi googil miitingiidhaan qophii keenya xumurree isin eegaa jirra. Kanaafuu lakkoofsa gara gadii kanaan bilbilaatu nu dubbisaa, nam guruuppiidhaan nama 5 irraa kaasee baradhaa isiniin jedha. Akkam jirtu? An nagaan jira. Egaa bakka gara gaaddisaa nagaan dhuftanii. Welcome back to Gaaddisaa Tube. Today we are going to see how we read, OA. OA kana ammoo jechoota keessatti yoo jiraatan akkamitti dubbisna kan jedhu ilaalla jechuudha. Simply, maal inni OA jechoota keessatti yogguu dhufan O jenna. O. So jechoota kana dubbisuudhaan odoo hin jalqabiniin duratti immoo haarawaa yoo taatan subscribe gochuu keessan akka hin irraanfanne, videos like godhaa, sana booddee gara jechoota dubbisuutti dabarra. Tole. So O jenna jechoota qubee lamaan kana jechuudha. Jecha kana keessatti amma jalqaba irratti isa kana sagalee tokkoon O, Oats, mata jaboo jechuudha, gosa biqiltuuti. Mata jaboo jenna. Isa kanatti yoo dhufne akkuma beekamuun jenna Ingiliffaan baay'ee ani Ingiliffaan addaan mummurree odoo ilaalla ta'ee O jenna. So isa kana walitti finnee yoo dubbisnu coil jenna. Coil kasala jechuudha. Garuu immoo salphumatti bifa afaan Oromootiin yogguu dubbistan isa kana hammasitti sagalee tokkoon jettu. Coil. Sana booddee coil jennaa jechuudha. Isa kanatti yogguu dhufne hammasitti loud. Baa jechuudha. Isa kanattis form. Oomacha. Second, row. Hamma iddoo kanatti. Road. Karaa jechuudha. Kanatti yoo dhuftan immoo hamma iddoo kanaatti goal. Kaayyoo jechuudha. Iddoo kanatti immoo yogguu dhuftan iddoo kana flow jedhaati. FL kana walitti float. Bolaliyuu jechuudha bishaan irra yookaan wanta wayiitirra. Roast. Akaawuu jechuudha. Ishee tana isin barsiiseen jira. Yuu akka aatti dubbisna sana booddee unload. By the way, yuun akka aatti akka dubbifamtu yoo barbaaddan viidiyoo ilaalaa. Viidiyoon jira waan ta'eef. Unload. Buusuu jechuudha. Buusuu. Teeganni ishee kana immoo grow jettuu jalqabdu. Grow hamma kanaatti ground. Gadooduu jechuudha. So, oats, coil, loud, form, road, goal, float, roast, unload, ground. Egaa ON akka O jennee akka dubbisnu ilaalleerra jechuudha viidiyoo kanarratti. So we have seen how OA sounds like O. Akka O'tti akkamitti sagaleeffamtu ilaalleerra. Viidiyoo itti aanutti immoo akkamitti R akkamitti sagaleeffamti kan jedhu kan sirriitti ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe. Please don't forget to subscribe to my channel. Akkasumas immoo jechuudha like godhaa. So viidiyoo biraatiin hamma wal agarrutti nagaan ta'a.